qaqqaba eenyutti deemnu eenyutti baqannu kafilaa jala bachisiistu ijoollee bachisiistanii gocha sukanneessaa irratti raawwattu bakka seerri jiru kuweet jechuun bakka seerri jiru bakka yakkituun hojjetamu duriyyiin Kuweet yeroo baay'ee Kuweet keessatti dhugaa dubbachuudhaaf Kuweet keessatti baay'inaan rakkoo kan himatu hin jiru. Shamarranis gadi baatee Kuweet keessatti maaliin ta'e boossee baay'ee hin arguan dhuguma dubbachuuf jechuudha. Kuweet baay'ee sireesiidha. Seerri isaas jabaadha. Namni isaallee waan isaan hin beeku akka namoota iddoo kaanii miti natti fakkaatu. Seerichatu isaan qabee jabeessa natti fakkaata. Bakka garaagaraatti garuu shamarran keenya hin boo'u. Ulfaanii ufanii boo'u. Dhiira maalla godhe jedhanii boo'u. Biyyicha maallu godhe madaamii jedhanii boo'u. Kuweet keessa garuu hamma tokko nagaan jira. Dhuguma dubbachuuf nagaan jira. Garuu mucaan kun waan isheen fiddee dhuftee tokko baay'ee nama gaddisiisa jechuudha. Dubbiin akka Dubaay sun akka nutti hin dhufne jechaa jirti. Dubaay keessatti wanti ta'e sun akka nutti hin dhufne warra dhiiraa jechaa jirti. Mucattiin ammayyuu saayikoloojii ishii miidhamee waa of gochuu fi otoo isheen sababii isaatti waa of hin godhiin dafaa nu qaqqabaa gurbaas nu qabsiisaa jechaa jirti jechuudha. Baay'ee nama gaddisiisaa jechuudha. Akka isheen haasoftetti ishee Dubaay faana wal fakkaataa wantichi jechaa jirti jechuudha. Taateen sun akkana wal fakkaataa jechaa jirti. Innis dallaalaadha jetti jechuudha. Mee xinnoo ishee waan isheen jettu dhaggeeffadhaa. Ani ilmoo dhiiraadha. Nuun simmalee maal qabna? Gaaddisa keenyadha nuun siin jechuudha. Ijoollee Kuweet dhiira Kuweet as keessa jirtan. Seenaan illee maqaan keessan illee xuraa'uu danda'a. Intalli kun yoo lubbuu ishee asitti baastee jiraatte akkuma Dubaay Kuweetitti carraan nu qaqqabu jira. Atattama intallitti lubbuudhaan baraaruu fi mucaan kun bakka jirutti baastanii viidiyoo ishee akka haquu fi birriin deebisanii akka dhiifama ishee gaafatu intalli isiniif haa ta'u lafa jirtanitti sun hunduma keessanii fi nagaa koo galata waaqaa ta'u nagaan hunduma keessaniif haa ta'u iddoo kamittuu nagaa barbaachisaadha. Amma nagaan dhabamnaan bu'aarte jechuudha. Egaa Kuweet keessatti wanti kun hin ta'u seerri jira biyyi isaa jabaadha jechaarti akka Dubaay nurratti hin ta'u jechaarti jechuudha. Akkam viidiyoo ishee hunda isaa dhaggeeffadhetti jechuudha. Xalabaadha baasee ijoollee namaa xalabaadha baasaa xalabaadha ijoollee baay'ee baasaa isa booda erga xalabaadha baasee immoo hojii erga hojii ergee booda damooza isaanis maalii isaanis isumatu fuudha. Booda birrii isaanis erga fuudhee booda immoo jaalala fakkeessee illee hin gowwomsee wajjin waan baay'ee godha. Viidiyoo illee jara waraabaa jetti. Isaan keessaa mucaa ishee kana viidiyoo ishee waraabeetu viidiyoo ishee jalaa gadhiisee jira. Mucaan immoo ofin ajjeesa jettee viidiyoo koo naan balleessu taanaani ofin ajjeesaa jettee jechuudha. Isheen amma kan gaafatte birrii isa biraa qabdu birrii inni harkaa fuudhee biraa qabdu osoo hin taane viidiyoo sana balleessee fi akka dhiifama gaafatudha. Mucattiin suni akka osoo isheen hin du'iin nu qaqqabaa jetti. Imbaasitti illee himeera jetti. Adoonno hin beeku gaa xalabaadhaa baastanii isintu xalabaadhaa baasaa ijoollee warra Abashaa jalaallee simbira yoo dhufan isinis rakkoo qabdu ijoollee dhiiraa Oromoo jettee boos jechuudha. Kanaaf baay'ee tokko nama gaddisiisa. Taateen tokko yeroo namarratti raawwatu dhuguma xalabaadha kan nama baasu yeroo baay'ee dhiiradha. Ijoollee dhiiraa xalabaadha nama baasa. An akkam beekutti durattu xalabaadha baay'ina sirriitti itti dhimmee kan baasu ijoollee dhiiraati. Erga xalabaadhaa si baasanii immoo akka niitiis si godhatu jechuudha. Ati isaaniin ala socho'uu hin dandeessu jechuudha. Akka ni dur beekutti jechuudha. Si achi mana kontiraataa xalabaadhaa si baasan jechuun ati niitisaa taataa jechuudha. Qixxeessa tajaajilta sin dhiisu. Kun immoo irra darbeeyyuu dallaalaadha jedhan. Ijoollee hojiittiin ergaa birrii isaaniillee satuu fuudhaa satuu harkaa fuudhaa. Yeroo dhufanillee gowwomsaa viidiyoo isaa waraabaa.
yoo isaan birrii gaafatan viidiyoo sanaan doorsisaa jette jechuudha. Mucaa kana nu qabsiisaa itti viidiyoo amaariffaanis hojjetteetti jechuudha intalli kun. Egaa darbe hin mudata shamarran keenya please of eeggadhaa dhugaa waaqaa jechuudha. Baay'ee tokko nama gaddisiisa. Dhiiraaf dubartiin jalqabuma gaafa wal faana haasa'anii baay'ee wal faana haasa'anii walitti dhiyaachaa dhufu. Baay'ee walitti dhiyaachaa dhufu akka dubartiif dubartiimti. Walitti dhiyeenya sana keessa immoo waan baay'eetu ta'amaa jechuudha. Baqa waan dhokataa baay'ee ta'a, iccitii baay'ee ta'a, wal jaallachuun jira, oskanii wal faana jiraachuun jira. Baqa kana booda immoo yeroo isheen biyya bartee nama bartee ofiinin of bulchaa baqa kana booda of danda'een jiraadha yeroo itti immoo waan baay'eetu ta'a. Kun akka kana viidiyoodhaan nama doorsisuun viidiyoo waraabanii nama gadhiisuun waan akkanaafaatu nama mudataa jechuudha dhugaa. Kanaafiyyuu shamarran yeroo du'an immoo dhugaan isaanii hin mul'atu. Baqa waliin makaa wayii waan ta'e wayii ta'a. Erga awwaalamtee erga wanti arge ta'eeti dhugaan isaanii ba'aa jechuudha. Amma kan ishee Dubaay kunillee qorannoon imbaasiidhaan irratti ta'aa jira kan jedhullee Ingiliffaan dhageessaniitu jechuudha. Dubbiinsaa achi qaqqabuun iyyuu waan tokkodha. Ol baheedhuma ishee imbaasii qaqqabee imbaasiin investigeetii irratti jalqabuun isaallee waanuma tokkodha jechuudha. Dhugaan ishee mul'ata. Akkanumattiin of ajjeestee nama ajjeesee asiin bahee achiin baheedhaan dhugaan ishee hin hafu jedhee abdiin qaba. Dhuguma dhugaan ishee mul'ata. Isheen kunis immoo baay'ee nama gaddisiiste jechuudha. Namni tokko akka nama tokko keerlasii miti waa'ee isaaf jechuudha. Maqaan isaa miidiyaa irratti bahe, suuraan isaa yoo bahe, suuraa qullaa yoo jalaa bahe, viidiyoon isaa inni nama faana waan tokko osoo hojjetu waraabamee gadi bahee akka namni tokko keerlasii ta'uu dhiisuu danda'a. Of ajjeesuu danda'a namni tokko baay'ee kan sodaatu jira. Baay'ee kan maatiisaaf sodaatu jira, kan of osku jira, kan saayikolojiin isaa miidhamu jira, kan dhukkubsatullee jira jechuudha. Namni garaagara jabaa fi laafaan jira jechuudha. Kanaaf baay'ee nama gaddisiisa ijoolleen dhiiraa shamarran irratti waan isaan hojjetanii osoo obboleettii qabanii, osoo haadha qabanii, silaa gargaaruu kan qaban, bira dhaabbachuu kan qaban, dadhabbina ishiitti bira dhaabbachuu kan qaban shamarran baay'ee dadhaboota dhugaa. Baay'ee laafu, garaas hin laafu, dafanii gowwoomu jecha tokkoon kufu jechuudha. Waan namni isaan ganu ittiin fakkaatu, waan namni isaan kaadu ittiin fakkaatu, waan namni isaan ajjeesus ittiin fakkaatu. Garmalee waan garaa laafaniif nama amanu qullaa faana ciisu. Dhugaa waaqa. Kanaaf baay'ee nama gaddisiisa. Waaqni gara ishee haa goru dhugaa. Du'a nurraa dhaabu. Dadhabneerra baqa. Du'a dhaga'u.